أنت المقصود في هذه القصة وقرأها حتى تصدق ما أقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت أبليانك يا بقى ربي جراتشي يروتنا نسنجاي جتشا أبلي صهية أبلي تتيا سمبانا سينا أجائبا سينا أنافسه جتشولا سينا كيا سينا كان كبانا نهردو في نلقي فدون سنجدا. Namicha al'oolaa tokko ture. Al'oolaa jechuun akka naannoo keenyatti namoota gaara keessa deemee akkasuma bishaan keessaa waa al'oolu waa fidee dhufu al'oolaa jedhaniin jechuudha. Namichi kunis al'oolaa samakaati yookaan al'oolaa qurxummii jechuudha. Namicha qurxummii bahara keessaa guuru jechuudha. Namichi kuni guyyaa hunda samaka guura jechuudha. Waan rabbiin isaa hambisetu manatti isaa hafa. Yeroo hunda yoo samakni suni manaa dhume qurxummiin sun yoo manaa dhume inni deemee bahara dhaqee samaka san guura jechuudha. Osoma akkanaan jiru guyyaa wahii jechuudha. Jaartiin namicha qurxummii bahararraa guuru kana utuma qurxummii kana bilcheessuuf jechuudha addaan muraa jirtu jechuudha yookaan ciraa jirtu garaa isii keessatti waan addaa wahii argite. Wanni isiin argite kunillee waan immoo tuyyuu waan hagana jedhanii hin tilmaamamne jechuudha. Isiin illee argiteennaan hedduu takka dinqisiifatte hedduu takka raajeffatte waan kana achumaanin abbaa manaa kiyya laal waan an arge jetteen itti agarsiifte jechuudha. Yoo inni ilaalu lu'a jechuu waan suqanii hin argamne. Namichi kunillee hedduu takka jechuudha rifatee gammadee lu'a argeesiin jenna lu'a jedheen jechuudha. Lu'a kana fuudhee bakka itti gurguran geessuuf ka'e amma jechuudha. Yoo inni dhaqee itti fiduu jechuudha naggaadee naannoo isaaniitti itti fide jechuudha. Naggaadee katamaa san keessa waa bittee gurgurtutti fide naggaadichillee fuudhee laalee jennaaniin ani sirraa bituu hin danda'u jedheen. Isiin kuni ani dandeettii lu'a kana bituu hin qabu garuu mootiyyuu bakka itti gurgurattuun siif hima jedhe. Ani bitee hin danda'u namicha naannoo kana jiru jechuudha. Naggaadee isarra caalutti ergee yookaan inni kun sirraa bituu danda'a waan gatiin isii guddaa ta'eef lu'a kana jechuudha dhaqii isatti gurguradhu jedheen jechuudha. Egaa obboleessi keenya kunillee lu'a ofii fudhatee jechuudha gara namichi isa itti ajaje sanitti deemuu eega. Dhaqee bira gahee itti hime jechuudha itti agarsiise lu'a kanallee namichaan kunis jechuudha. Namichi naggaadeen itti erge kunillee lu'a kana yoo argu wallaahi yaa akhi yaa obboleessa kiyya jedheen jechuudha. Isiin tuni hedduu takka gatiin isaa guddaadha waan ani bituu danda'u miti jedheen. Innis akkasuma nama biraasiif hima jedheen jechuudha. Ani waan kana bituu hin danda'u wanni kun hedduu takka gatiin isaa guddaadha garuu immoo nama sirraa bituun siif hima jedheen. Innis immoo tuyyuu jechuudha namni lu'a kana sirraa bituu ta'uu danda'u jechuu ana osoo hin taane namicha katamaa tana bulchu isatti fidii isatu sirraa bituu danda'a yookaan inni sirraa bituu danda'a jedheen jechuudha. Egaa obboleessi keenya kunillee jecha isaa san fudhatee dhagahee gara mana mootummaa naannoo sanii jechuudha mootummaa katamaa san bulchuutitti deemee karra dhaabbateetiniin hayyama eeggate jechuudha. Oliin seenee lu'a kana mootii kanatti bulchaa kanatti agarsiisee isatti gurgurata. Mootichis yeroo argetti jechuudha. Isiin ati harkaa qabdu jedheen lu'aan ati harkaa qabdu tuni tanuma ani isii barbaadaa ture jedheen jechuudha. Lu'a kana jedheen jechuudha. Lu'aan kuni kan ani akkan barbaadu garuu mootiyyuu akka itti sii kennu hin beeku jedheen. Yaani gatii isaa kana akka itti sii kennu hin beeku jedheen garuu immoo bakka qabeenyi itti walitti qabamutti si ajaja jedheen. Ani hagana jedhee hagana sii kennuu hin danda'u. Gatiin lu'a kanaa akkaan guddaadha jechuudha. Hagana siin jechuu hin danda'u garuu immoo bakka meeshaan itti walitti qabamu bakka qabeenyi itti walitti qabamu jechuudha. Warqirraa fiddarraa wantoonni silaa jedhame waan silaa duniyaa jedhame bakka mallaqni gurguddaan itti walitti qabamu achi si seensisa jedhe. Achi keessaa waan barbaadde fudhatta. Haga dandeette fudhatta jedheen jechuudha. Inni kun immoo gatii lu'a kanaati. Sa'aatiin ani jidduu kanatti sii kennu immoo sa'aatii 6 jedheen jechuudha. Sa'aatii 6 sii kennaa bakka qabeenyi walitti qabamu kana keessa seentee waan silaa hin aga sa'aatii 6 kana keessatti fudhachuu dandeette hin fudhattaa jedheen. Namichaan al'oolan kunillee jechuudha kabajamoo
sa'aatii 6 kanarraa sa'aatii 2 yoo naa kennitan hoo sa'aatiin 6 nama al'oolaa akka kiyyaa salphaa kanatti hedduu guddata jedheen sa'aatii 6 kana guututti maal fuudha jedhee inni of tuffachuu isaati of qaqqabee jedheen jechuudha. Sa'aatiin 6 kuni nama akka kiyyaa kanarratti hedduu guddaadha jedhe. Namicha mootichallee ni jedheen jechuudha. Lakkii sa'aatii 6 guutuu achi keessa turuu qabdaa jedheen. Akka waan barbaadde guutumaan guututti as keessaa fudhattuuf sa'aatiin 6 siif kennamee jira jedheen jechuudha mootichi. Ni seene obboleessi keenya kunillee jechuudha bakka qabeenyi walitti qabamu kana. Yeroo seenetti obboleessi keenya kun waan takkaa hin yaadin waan takkaa qalbii isaa keessa yaadin jechuudha waan ijji isaa hin argin arge. Kutaan kun hedduu takka bal'aadha. Bakka sadiitti addaan qoqqoodamee jira. Kutaan tokko dhahabaa fi lu'lu'aa fi jawaahiraan guutuudha jechuudha. Kutaan itti aanu firaasha takkaa ijji isaa argee hin beeyne jechuudha. Firaasha ijumaan laaltee si raffisa. Kutaan tokko immoo jechuudha cufa waan silaa lubbuun namaa feetuu waan nyaatanii waan dhuganiin guutama. Obboleessi keenya kun ammallee ofiin haasa'ee sa'aatiin 6 nama akka kiyyaa kanarratti hedduu takka guddaadha jedhee ofiin haasa'e jechuudha. Bitaa laalee mirga laalee. Sa'aatii 6 kana keessatti maaliin dalaga jedhee ofiin haasa'uu jalqabe jechuudha. Okay, rakkoo hin qabu nyaatarraa eegala jedhee nyaata bira gattaa'e sa'aatii 6 sa'aatii dheeraa qaba. Sa'aatii 6 jechuun sa'aatii guddaadha. Innillee nyaata ofiitirra gattaa'ee ni nyaadha jedhee hedduu garaa kiyya guutee nyaadha akka waan silaa jedhame waan silaa danda'ame hunda guutee qabeenya kana sa'aatii 6 kana keessatti as keessaa fudhadhee bahuunitti akka humna na dabalutti garaa kiyya kana guuttadhee nyaadha jedhee nyaatarra gattaa'e. Obboleessi keenya kun sa'aatii 2 nyaata kanarra ture. Nyaatee dhugee akka barbaadetti jechuudha garaa ofii guuttatee achi ba'e kutaa itti aanutti deebi'e. Amma yoo deebi'ee jedhu wayitareef karaa kana taru firaasha bareedaa ijumaan laalee nama raffisu san arge obboleessi keenya kunis nyaadhee dhugee jira jechuudha. Sa'aatii 6 jechuun sa'aatii guddaadha. Maal taha jedhee ofiin haasa'e jechuudha. Yoo diqqoo isii eega nyaadhee guuttadhee jedhe hirriba bareedaa isaa rafe. Sababni isaa akka immoo tuyyuu nashaaxan jechuudha. Sa'aatii haga jedhamee kana keessatti qabeenya guddaa fudhatee as keessaa bahuuf innillee ofirratti murteeffatee jechuudha. Firaashatti gubbaa bahee uffata bareedaa biddilibsii obboleeyyan kiyya uffata jechuun inni kanaan dura harkaanuu hin qabadhe jedhee hiyyaanni arge uffatatti isaa uffatee hirribatti kute. Egaa obboleessi keenya kun egaa hirribatti kutee hirriba bareedaa hirriba takkaa hirriba akkasii hin rafee booda sagalee wahii dhaga'e. Sagaleen kunillee maal jedha? Kai sa'aatiin kan kee dhumatee jira. Kai ammallee irra deddeebi'ee sagalee dhagahaa ture jechuudha. Kai namicha al'oolaa gowwicha sa'aatiin kan kee dhumatee jira. Egaa obboleessi keenya kunillee maal jettan? Wanta akkam fudhanne jedheenillee. Eeyyeen kai bayi jedhaniin jechuu qabanii kai bayi. Innillee warwaatee jechuu maaloo isinitti dheesse bar yeroo guddaanaan kennine yeroon an argadhe yeroo xiqqishuudha huma takkaayyuu hin fudhanne jedhee jara kanatti warwaachuu seene jechuu. Sa'aatii 6 jarrillee deebii kennaniif sa'aatii 6 kutaa kana keessa turte jechuu. Amma immoo tuyyuu amma dammayxaa sa'aatii 6 kana guutuu eessa turte amma dammayxa jedhaniin jechuudha jarri. Siif hin taane jedhaniin sa'aatii 6 san keessatti jawaahira kana walitti qabachuuf maaliif walitti hin qabatin jedhaniin jechuu. Sa'aatii 6 as keessa turte kana keessatti maaliif walitti hin qabatin jawaahira dhahaba lu'lu'a kana. Haga gabbaatutti jechuu gabbaateetiniin immoo tuyyuu wanta barbaadde fakkeenyaaf nyaata dura asii nyaatte san nyaata barbaadde ajajeetoo akka ittiin dandeettutti ammallee immoo firaasha kana jechuu firaasha amma irra ciiftee irraa ol kaatee biraa baatu kana osoo hin taane firaasha feete ajajettee mana keetitti galfachuu haga akkasii tahutti maaliif walitti hin qabatin sa'aatii 6 as keessa turte jedhan. Ati gowwaa dagamaa jedhaniin jechuu jarri. Qabanii mooticha bira finnaan illee mootichillee baasaa narraa gadee jedheen baasaa gara alaa. Laa jedheen lakki nadhii. Innis isinitti dheesse ennaan osoma inni akkas jedhu fuudhanii bahaniin jechuu. Qessaan kun dhumatee jira garuu hubachiifni immoo hin dhumanne. Lu'lu'a san argitanii isiin suni nafsee keessani. Isiin suni qabeenya gatii tokko isin hin madaalamne jechuudha. Qabeenya wanni tokko isitti hin qixxaanne. Nuti immoo qabeenya san jechuudha. Qabeenyi sunuyyuu guddaa gatiin isaa guddaa ta'uun nuti immoo qabeenya sanirraa wanti nu beeynu takka hin
kizaana san argitanii bakka qabeenyi itti walitti qabu san argitanii isiin suni duniyaa. Mee bareedumsa isii ilaala. Mee bareedumsa isii ilaala. Mee jajjabeenna isii ilaala. Akkasuma akka nuti isiif taanu akka keessi kenna isiif tahuu laala. Jawaahira san immoo laala. Jawaahirru sun immoo dalagaa gaggaariidha. Firaashni bareedan sun immoo tuyyuu daguu nuti keessa jirru jechuudha. Nyaata fi dhugaatiin bareennu sun immoo fedhiidha jechuudha. Fedhii lubbuu. Qissaan kan obboleessa kennaa Aloolaa Qurxummiiti. Garuu kan ilaallatu anaa fi sihi. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Siif hin geenne yeroon jechuudha. Firaasha bareedaa, firaasha yoo irraa ol ka'uuf jedhan narraa ol hin ka'in jedhu san irraa kaatee jawaahira bareedaa walitti qabattu san yeroon sun siif hin geenne osoo yeroon haganuu kennamtee sun hin dhumne jechuudha. Jawaahirri sun umrii keeti jechuudha. Booda immoo daguun uummata akka nuu hin gootu. Booda immoo seenaan uummata akka nuu hin gootu. Daguun duniyaan amma nu dayde tuni wallaahi waa takka nuuf hin gootu. Akkuma rabbiin kenna jedhe jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم جنة سلام